Qophii adda har'aatiin marii waltajjii gumii balal marsaa 31ffaa hundeeffama magaalota Oromiyaa irratti xiyyeeffate irratti waan qindeeffanne isin biraan geenyaa hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa hordofaan affeerraa keenya. Waltajjiin marii gumii balal marsaa 31ffaan mata duree magaalaa fi Oromoo carraalee hudhaalee fi akeekii gara fuulduraa jedhuun tibbana gaggeeffameera. Marii kanaaf barreeffamni ka'umsaa dhiyaachuun irratti mari'atameera. Seensa kuni chaalenjiin jiru maalinni? Carraalee ammaan tana nu uumame conducive environmentiin amma uumame kun work environmentiin amma uumame kun akkamitti carraatti jijjiirree ummata keenya faayidaa guddaa finnaa ummata daangaa finfinnee jira kana magaalota gurdaa ummata daangarra jiran kana buqqaanii displaced ta'anii ofii deebi'anii muwaardiyyaa ta'anii lafa isaanirratti rabbii isaanii kadhachaa jiran kana akkamitti akka mana qabaatan akka nyaatanii bulan deega keessa akka bahan akkamitti uffata gaarii akka uffatan hambiraa motivar physiological need akkamitti akka guuttatan hojjechuun nurraa eeggama isinirraa eeggama kana illee ilaalle jechaadha. Egaa maali rakkooleen jiran maaltu nu qunname maaltu hudhaanutti ta'e magaalleen Oromiyaa keessa jiran kana keessa guddinaaf hudhaanitti ta'e maali ogguu jennuu laallu. Egaa factory adda addaatu jira. Factory adda addaa keessaa fakkeenyaaf technical factor, financial factor, economic factor, environmental factor, service delivery factor, social factor, institutional, governance factor. Kun hundamma yeroo takkaan inni ignoduenne oduu tokko illee namatti kennine hin danda'amu. Haa ta'u malee bu'uura kaa'uudha. Bu'uura keenyu kanaan immoo suuteenni akka guddatu. Uummanni illee kan hoo itti finnu barhaaraa itti ta'a yeroo tokko. Kanaafuu isa san illee barsiisaa mirga isaa akka gaafatu godhaa. No kun hin ta'u sun hin ta'a kana naa godhi akka jedhu carraa uumnee fi goonu malee rakkoolee jiran amma faaktaroota jiran kana hunda yeroo tokkoon hin hiiknaamuti. Waan san ta'eef rakkoolee kanallee egaa ammas haala maaliitiin itti deemu nurra jiraadha. Planning is mandatory. Plan godhuu baannaan waa tokkoon hojjennu. The beginning incubation of project, incubation of urban planning, urban design, incubation of all ogurraa kan plan goone jechaadha comprehensively. Kanaafuu rakkinni kun hundi gaan dhufe maalirraa lack of strategic planning waan hin qabneef jechaadha. So we have to have strategic planning. Lack of affordable housing kun amma magaalaa keessatti uummanni deega qofaa miti mana keessa jiraatullee afford godhee kireeffatee jiraachuufillee hin dadhabe maali? Mootummaa haa ta'u stakeholder haa ta'u mana jireenyaa with affordable or cost effective housing dhiyeechuu waan dadhabeef isa san akkamitti itti deemnadha. Mootummaa irraa qofaa motan eegnu mootummaa waan meeqa isarraa eegna. Of course as a third world country, as under poverty country mootummaan subsidize godhuun dirqama. Hunda privatizing godhu maaliif humni hin jiru ga'a. Haa ta'u malee suuteedhee keessaa bahaa deeme jechaadha. Privatize, public private partnership isan fidaa maal godhaa deeme jechaadha. Kanaafuu affordable housing kanallee rakkina jiru hin hiikne jechaadha. Dirqama jechaadha. Smart mobility beektu gaamma nan isinitti himuu yeroo hunda dubbatamaa yeroo hunda saniin ala fiduu hin dandeenyu. Smart mobility hundi keessanuu beektu. Smart people. What does it mean smart people? Smart chamber the one who has knowledge. Nama beekumsa qabutu smartidha. Wisdomii namni qabu immoo the one who is wise but the one who implemented it. An beekumsa san hojiirra oolchu eenyu? A man of wisdom. Wisdomii nama qabutu beekumsa san hojiirra oolcha. Smart but they have knowledge. Kanaaf kullamaa walitti dhufnaan smartness and knowledge springboard irra dhaabbanne jechaadha. Magaalota keenyas achirra dhaabne jechaadha. Smart economy kunis sanuma is not a slogan. Technologically hojjenne economy keenya dinagdeen keenya hin guddata uummanni keenya fedhii isaa hunda guuttataa jechaadha. Smart environment irratti akka laayyetti ni ilaallu hanuma duratti jechaa turre already we focused on thanks to our prime minister initiative isarratti hundoofne kana sirriitti itti deemuun
gaariidha. Dirqamas gaariidha qofa oduun ta'in dirqamaadha. Smart government isa ga'ammaan kokkee namaa qabeeru caasaa mootummaallee hankunoo kanatti challenge godhaa jiru. Smart governance kan akkamitti finnaadha. Namni akkamitti soddummaan, obbolowwummaan, hiriyummaan kana keessa akkamitti bahaadha. Therefore smart living dhufa gaa isaan booda immoo smartly jiraanne jechaadha. Kanaaf smart city keessatti waan hundaadha. Ka'umsi gumii bal'aa kan marsaa 31ffaa kun waa sadii. Tokkoffaan haala qabatama keenyaan magaalummaan saffisaan yeroo babal'ataa jiru keessa jirra. Magaalummaan baay'ee babal'ataa jira. Magaalummaa babal'ataatiin jiru kan akkamitti hoogganna kan jedhu galtee argachuu akka dandeenyu. Akkuma namni hundi beeku addunyaa irratti Awurooppaa keessatti jaarraa 18ffaa xumurarraa kaasee hanga jaarraa 20ffaa walakkeessatti warraaqsi industirii gaggeeffamaa ture babal'ina magaalotaatiif bu'uura ta'ee jira. Kanarraa kan ka'e har'a Awurooppaan, Ameerikaan uummanni baay'een isaanii dhibbeentaa 70, 80, 90 ol kan ta'u magaalaa keessa jiraata. Weeraas biyyoota akka Afrikaa biyya keenya keessatti naannoo keenyatti illee yoo dhufne magaalummaan baay'ee sadarkaan irra jiru reetiin isaa guddaa ta'us sadarkaan irra jiru baay'ee xiqqaadha population qabnu keessa. Haa ta'uti saffisa amma jiru kana faana akkamitti hoogganuu dandeenya? Itti fayyadamnee carraa yoo goone magaalota keenya guddisuu ni dandeenya yookaan immoo chaalenjiin guddaan nu qunnamuu waan danda'uuf dhimmoota kana ilaaluun irratti marachuun barbaachisaa waan ta'eef saffisa magaalummaa jiru faana akkamitti maaneej gochuu dandeenya kan jedhu. Lammaffaa irratti magaalummaan saffisaan guddataa jiraatus guddinni magaalota keenyaa baay'ee harkifataadha. Magaalonni keenya misoomaan diinagdeedhaan baay'ee hin guddanne. Of hin danda'an. Gara fuulduraatti immoo tarkaanfilee akeekamanii irratti hojjennee magaalota keenya ittiin guddisuu qabnu irratti barreeffama gabaabaa Dr. Isheetuu qopheessan ka'umsa godhannee kan marannu ta'a. Smart city ijaaruudhaaf smart thinking hin barbaachisa. Murteessaan isadha. Fakkeenyaaf har'a yaada smart thinking irraa ka'ee Dr. Isheetuu asitti afeeruun tokkodha. Eenyutu yaada kana sirriitti naa ibsa kan jedhu. Especially kantiibonni keenya kanarratti sirriitti hojjechuu qabu. Kantiibonni bakka hunda jiran eenyu faana hojjechuu qabna, maal eenyuun mari'achiisuu qaba kan jedhu sanarratti akkasumas namni waan waltajjii irratti haasa'ee fituu hin ta'in piroofaayilii isaa ilaalamee yoo nama faana mari'atame bu'aatu dhufa. Kanaaf smart thinking is the most important. Itti sirriitti yaaduu qabna. Magaala yeroo babal'isnu dura investoroonni akkamitti galu eenyu kan investara ta'uu danda'u investara xiqqaa gurguddaa jechuu dandeenya. Qotee bulaa adda duree yaaduu qabna. Maallaqa manatti kaayee jiru sana achi as fiduu qaba. Odoo qotee bulaan hin dhufin dargaggeessi yuunivarsiitii fixee 12 fixee dhufee magaala dhaabatu galii magaalaa ta'a malee ba'aa magaalaa ta'a malee bakka hojiin hin jirretti hin ta'u. Kanaaf abbootii qabeenyaa fakkeenyaaf Oromiyaan aanaa 7,000 qabdi yoo ta'e 10,000 yoo finne meeqa 70,000 abbootii qabeenyaa hin finna. Dargaggeessa meeqa hojii nuu qabsiisa 10,000 yoo qabsiisa sanaan baay'isuu dandeenya. Dargaggeessa ofiin dhufee Finfinneen dhaabatu kun mana shaayii fi mana daabboo Finfinneetiif galii ta'a malee deebisee mootummaa irratti ba'aa ta'a malee odoo abbaan qabeenyaa isa qaxaru hin jiraatin odoo industiriin isa qaxaru hin jiraatin magaala sana fooyyessuu hin dandeenyu. Kanaafuu itti aansinee dargaggeessa ogummaa isaatiin fiduu dandeenya kan barbaade dhufee dhaabachuu danda'a. Isaa hin dhoowwinu dhufin hin jennuuni garuu kan nuti finnu namaas dhufee hojjechuu danda'u ta'uu danda'a. Kan biraa piroodakshinii fi maanufaakcharii irratti warra teekinooloojiitiin teeknik iskuulii fi yuunivarsiitii irraa eebbifaman skillful kan ta'an waraqata kan qaban miti. Yookiin akka skilled manpower ta'an leenjisuu qabna dura odoo magaalatti hin galiin. Kana yoo goone baay'ee bareedaadha jedhee tana yaada. Magaala keenya wajjin wal qabatee magaalli Oromiyaa maal fakkaata waan jedhu sana yoo fudhannee ilaal waggoottan darbanii fi haala ammarra jiru yoo fudhannee ilaal ergasii magaalli kan keenya magaala Oromoo fakkaataa foolii qabaa maqaa magaalaa Oromooti jedhama malee Oromummaan achi keessatti calanqisaan turre gaheen Oromoo achi keessatti qabullee baay'ee xiqqaa ture jechuudha. Maqaadhaaf keenya ta'e malee keenya hin godhanne waan ta'eedhaaf jechuudha. Keenya godhachuudhaaf garuu
Uummanni kan keenyas ta'ee hoggansi naannoo sanarra jiru immoo akkamitti hirmaataa turre gahee keenya akkamitti keessatti ba'ataa turre inni gaafa fudhannee ilaallu yoo abbaan iyyee ollaan birmata jedhe Oromoon. Kanaaf Oromoon akka Oromummaatti jalqaba magaala keenya magaalomsuudhaaf magaala keenya guddisuudhaaf gaheen uummanni keenyaaf hawaasni keenyas hoggansi keenyas taphachuudhaa qabu sirriitti hin taphatamne waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf isa kana gara fuulduraatti maal gochuudhaa qabna? Carraa maalii qabna? Akkuma beekamu Oromiyaan biyya badhaatuudha, biyya magariistuudha, uumamaanis kan badhaateedha. Haa ta'u malee akkaataa nuti itti qabannee deemnutiyyuu rakkoo qaba waan ta'eedhaaf. Innis maalirraa madda? Rakkoo laalchaarraa madda jechuudha. Rakkoo laalchaarraa madda gaafa jennu magaala kan koo anatu miidhagfata, anatu bareeffata, anatu abbaadha jennee akkasitti yoo ilaalle ta'e magaalaan kan keenyuma taati jechuudha. Akkasumas hawaasa keenyas uummata keenyas immoo hubannootti uumuu, ilaalcha isaa jijjiiruu. Akkuma sila Dooktar Sila kaasaa turan magaalli kan keenya magaalaa kiraa sassaabdummaarraa, malaammaltummaarraa bilisa taate, magaalaa qulqullinnis hawwataa taate, kan uummanni hundinuu jaallatee keessa jiraatu, magaalaa qofatu hin ta'in baadiyyaan keenya illee baadiyyummaa isaa miidhagu kan uummanni keenya keessatti qubatu. Keenni tajaajila keenyaatii wajjin wal qabatee rakkoo hedduudha kan jiru jechuudha. Kanaaf kenna tajaajilaatii wajjin wal qabatee fayyummaa magaalaa keenyaa eeguudhaa wajjin wal qabatee namni gara magaalaa tokkootti gaafa dhaqu magaalaan sun waa hundaa kan qulqullaa'e, kan namatti tolu, kan yeroo inni itti dabarsullee yeroo itti gammadu ta'uudhaa qaba malee yeroo itti rakkoo keessa galuudhaa qabu ta'uus hin qabu. Nageenyaa wajjinis wal qabatee gaafa fudhannee ilaalu magaala tokko kan magaala kan inni godhu yoo nageenya jiraate jechuudha. Misoomni naannoo sanaa, guddinni naannoo sanaa, hojii dhabdummaan dargaggoodhaa wajjin wal qabatus nageenyarraa ka'a waan ta'eedhaaf. Kanaaf Oromoon akkuma beekamu nageenya kan inni lallabu, nagaadha kan inni barbaadu. Hammataadhas magaala keenya gaafa fudhannee ilaallu Oromoo qofaa miti kan keessa jiraatu, sabaaf sablammii hedduudha kan keessa jiraatu jechuudha. Kunis maanni wal danda'uudhaan, walii wajjin jiraachuudhaan aadaa Oromummaa keenya ganamaa sanatu nu keessa jira waan ta'eef kanaaf isa kanaaf hammannee jiraanna waan ta'eef Oromummaaf magaala gaafa walitti finnu Oromoon qofti kan keessa jiraatu hin ta'in jaallatee Oromummaa kennee fi duudhaa isaa kabajee akka inni kabachiisu gochuun immoo gahee keenya waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf duudhaa keenya ganamaa sana iddootti deebisuudhaa qabna waan jedhu sanan qabaan. Babal'inni magaalota Oromiyaa magaalota qonnaan bulaa Oromoo lafarraa buqqisanii malee pilaaniin kan hundeeffaman miti. Kunis hanqina waan ta'eef fooyya'uu qaba jedhu hirmaattonni. Magaalonni Oromiyaa keessa jiran magaalota qotee bulaarraa lafa fudhatanii qotee bulicha dhiibanii malee magaalota qotee bulaa ofitti hammatanii miti. Kun rakkoo guddaadha magaalonni keenya kan qaban. Akkuma duratti ka'e magaalonni keenya kan qaban rakkoolee bu'uura misooma wajjin wal qabatee rakkoo guddaa jira. Kenniinsa tajaajila wajjin wal qabatee kana bira hirmaachisummaa uummata wajjin wal qabatee magaalonni keenya rakkoo guddaa keessa jiran. Waa'ee magaalaa Oromoo fi magaalaa jedhu kuni waan guddaadha, waan xiqqaa miti, waanuma kunoo har'uma haasa'amee dhumu miti. Oromoon magaalaadhaaf alagaadha. Kana beeku nu barbaachisa. Oromoon magaalaadhaaf alagaadha. Magaalli yoo ijaaramu Oromoodhaaf hin ijaaramne tokko. Kanaafuu isa kana sirriitti hubatanii magaalli foolii Oromoo, aadaa Oromoo, afaan Oromoo akka qabatee amma ammaatitti ijaaramee jiran kanarra oduun ta'in an fuuldura irratti ijaaraman san irratti maaster pilaanii akkuma mana keessaa ka'etti anthropological, historical, political, societal waan kan hundumaa walitti stakeholderota san hundumaa walitti fidanii an Oromoo mari'achiisanii isa keessaa yaada burqusan fudhatanii poolisii adda addaa caffeerraayis ta'ee magaalota adda addaarraayis ta'ee isa keessaa baasanii isa booddee dambii qajeelfama adda addaa internal working memo an jedhamu waan baay'eetu jira akkasitti jedhama. Magaalota biyya alaa argitan Roomaa deemtan fooliin Xaaliyaanii qabdi. Namni hunduu afaan Xaaliyaanii haasa'a karaa irratti. Biyya keenya Kaanaadaa yoo dhuftan Winnipeg warri bu'uureesse biyyi native jedhan indigenous people jiru garuu warra Ingilizii kanatu waan jedha. Afaan Ingiliziiti.
namoonni saboonni biraan jiranii moti jiru garuu mana isaaniititti qe'ee isaaniititti afaan isaanii aadaa isaanii garuu publicly waan akkasii baay'ee mul'atu foolii warra uumeessan fakkaatti. Quebeekoo deemtan Faransaayidha Kanadaan federaal steetidha achoo deemtan Faransaayidha afaan Faransaayii hin beekne tajaajila baay'ee illee hin argattu garuu asitti is the opposite of that magaalaan Oromooti Oromoon magaalaa isaa keessatti afaan isaallee tajaajila hin argatu. Kuni suuta jedhanii bakkatti buusuu barbaachisa. Kun immoo waan dhufu governance an jettan sani. Governance gaarii jechuun akka kiyyaatitti mataa dura master plaanii akkuma jedhe kanatti kan hundumaa walitti qabee magaalli sun an itti bultu. Amma akka jirutti kantiibaan hin ramadamaa. Kantiibaan namoota ofii fidee dhufaa hin hojjetaa waggaa 2-3 booddee kantiibaan sun deeme. Magaalli sun abbaan qabdu. Uummanni naannoo san jiru abbootiin gadaa jiru warra abbaa qaalluu jiru jaarsoliin baay'eetu jiru jarri kun jara kana walitti qindeessanii akka city councilor godhanii isaan ijaaruun barbaachisaadha. Isaan gurraa fi ija uummata ta'u waan hawaasa keessa deemu isaantu warra aangorra jiru san beeksisaa waan hin taanes isaan immoo karaa organizationii baay'ee uumuu hin danda'u. Kana jechuun barbaadan baay'isuu sadaffaa waan immoo kun namoonni biyya alaatti yoo dhufan really tajaajila saffisaadhaan kennuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee time is money jetti faranjiin. The money you lost you'll find it any other time but the time you lost you'll never get it back jedhu. Kanaaf yeroon baay'ee barbaachisaadha. Namni yaalaatti yoo dhufu projektii ta'e wanna ta'e magaaloon saffisaan tajaajila san xumurii san barbaachisu. Amma akka ilaalutti anuu muuxannoo kiyyarraa waan ka'u biiroon tokko mallattoo xiqqootti godha biiroo biraa deemtee han biraatti irratti godha akkasitti deemama. Amma xinnoo jijjiirame natti fakkaata garuu deemee hin beeku achi. Kana fooyyeessuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf waan kuni akka kiyyaatitti waanuma arsitti hafsaamee oduun ta'in stakeholdera hundumaa walitti fidanii itti mari'atanii think tank gruppii tokko uumanii magaalotas kantibootas beektotas profeesarotas namoota biyya alaas jiran biyya jiran walitti fidanii mari'achasanii brainstorming jedhama waan akkasii keessaa waan cuunfaa ta'e baasanii magaalonni hunduu fuulduratti arrara caqqabee foolii Oromoo aadaa Oromoo akka calaqqisan godhuudha. Xiin jedhanii waanuma tokko achirratti godhuun hin ta'in just practically lafarratti bu'ee reality akka ta'u godhuudha. Magaalonni keenya rakkoo akkamiitiin calaqqisu maaltu jira laataan jedhu baay'een jiraachuu danda'a garuu akkuma ofii kiyyaa hubadhee hojii keessatti nu mudatirraa kaasa jechuudha. Inni tokkoffaa bulchiinsa booddeettafummaatiin magaala bulchaa turre. Kuni rakkoo guddaa magaalota keenyatti. Sirni bulchiinsa magaalaa itti bulchaa jirru booddeettafummaadhaan kan saaxilamedha. Ragaan keenya namarratti kan hundaa'edha. Qabeenyi bulchinu sirna hin qabu, sistema hin qabu. Fedhii uummataa akka itti beeknu booddeettafummaadha. Ga'umsa hin qabu. Fedhii fi yaada uummata keenyaa karaan ittiin beekne isa gara bu'aatti jijjiirru saayinsaawaa miti. Waa lama dhabne jedhee namana. Wayi aadaa uummata keenya baadiyyaa keessa jiruun waliin jiruun san hin fayyadamne yookiin ammayyeessine magaalota hin bulchine. Gidduu lamaanitti magaalonni abbaa ta'een buluu jechuudha. Osoo nu hin beekin qaamni ta'e wayii magaalota manipuleet godhee gara ofii barbaadutti geessu nafne. Kuni rakkoo qormaata ta'aa dhufee yan jedhu akka qormaata tokkoffaatti ilaalu walitti yoon qabu qabxii kana jalatti booddeettafummaan magaalota keenya quucarsee jira. Sadarkaa deemuu qabnuun kan jedhudha jechuudha. Qabxiin inni lammaffaa rakkooleen magaalota keessa jiran hojiis barbaadu hayyoota keenyarraa jedhee amanu seenessa dogoggora jirudha. Akkaataan itti magaala hubanne seenessi jiru baay'ee dogoggora guddaa qaba. Maal jechuudha kun namni magaala jiru hunduu barsiif uummanni hubatee hin jiru or namni bifa gargaraan kaasu namni magaala jiru caasan magaala hundi rakkoo hin qabudha. Seenessi kun lafa qabataa dhufeera karaa gargaraatiin.
namni kantiibaa magaala tokko yoo ta'e waan hundi isaa akka harka jirutti karaa gabaabaadhaan kaasuuf namni hundi hannumaaf qofa akka ramadamutti waa hojjeta seenessan taane kaa'ame jechuudha kun. Caasaa mootummaa kana bifa kanaan waan sheepti ta'eef kun rakkoo uumeera. Maal godhee rakkoo hammeessaa dhufe keessa ummataan tarasti ummataa xiqqeessaa dhufe. Hoggansi magaala bulchu namni magaala tajaajila kennu amantaa ummata yoo dubbatellee baay'ee rakkata ummanni magaala amanuuf namni biraas amanuuf. Oromoo fi magaalaa maalinni kan jedhu yaanni bal'aan bakka itti sirriitti mari'atamuudha. Garuma hudhaalee carraalee fi akeeka fuulduraatti osoo hin tariinu inni Oromoo fi magaalaa jedhu kunu waan bal'aadha jechuudha keessi isaa. Manarraa waltajjii irraa reefu obboleessi kiyya akka kaasteen isa xiqqaa isaa Oromoon magaalaa akkamitti ilaalaa ture magaalaa fi Oromoon akkamitti waliin turani kan jedhu achuma keessattis immoo Oromoon cinqaan barbaadu bakka gaaddisni wayii biqiltuu wayii jiru barbaada uumamaan waa kadhataa shiruun beeku eebba jaalataa hin eebbisaa nageenya biyyaatiif hin kadhataa isaaf immoo gaaddisa wayii filataa aadaa akkasii qabaa sirna gadaa keessattis wanni bal'aan jira waan ta'eef akkasumas horsiisee bulaa hora ofii qabaa kana jedheet gara magaalaatti immoo dhufnu garuu warra halaala wallaalaa ture kan jedhu kaasee tanan kanaan alatti immoo keessi isaa bal'aa fi mata duree of danda'e kan barbaadu marii kan barbaadu dhalootallee beeksisuu kan barbaadu ta'uu beenee mata duree bal'aa akka ta'e yoo laalle gaariidha jedhee tanan bal'inaan dhimmoonni baay'ee kaanii jiranii dhimmoota hin kaane qofa irrattan kaasuu barbaada. Waa'ee magaalaa yoo jennu magaalaan ispeeshaalii waa'een hiimaan elementii fi fiizikaal elementiin baalaansi ta'ee yoo eeggame waa'ee smaart siitii haasa'uu dandeenya kan jedhu kaasee tanan keessattuu rakkoon jiru maaltu nurraa eeggama kan jedhu waanuma gabaabaa sa'aatii fayyadamuudhaaf nan kaasa. Egaa magaalaa yoo kaasnu rakkoo baay'eetu ka'a dhimmi hojii dhabdummaan ka'a akkasumas dhimmi rakkoo sarviis deeliveriin ka'a dhimmi rakkoo infiraastruktariin ka'a kuni dhimmi arbaanaayizeeshiniin ka'a arbaanaayizeeshiniin arbaan ta'uu danda'a ruuraaltu arbaan ta'uu danda'a kunniin rakkoo bal'aadha kan jiru irra caalaa magaalaa yoo jennu dhimmi pilaanii gahee olaanaa hin taphata. Maaliif seerri magaalaa tokkoo heerri isaa pilaaniidha waan ta'eef jechuudha. Pilaaniin gahee olaanaa ni taphata. Achi keessatti rakkoolee sarviis deeliverii, rakkoolee infiraastruktaarii hiikuudhaaf immoo gaheen olaanaa maaltu nurraa eeggama kan jedhani akka nama tokkootitti wanti nurraa eeggamu magaalaa hawaasni keenya bakka jirutti deemnee magaaloomsuu fi qabna kan jedhuun qaba. Maaliif magaalaa barbaacha hawaasni as dhufuun qabu bakka jirutti magaalaa xixiqqaa rakkoo kenna tajaajilaa hir'isuudhaaf infiraastruktaarii bakka jirutti abbootiin qabeenyaa hirmaatanii rakkoo hawaasaa san hiikuu akka danda'aniif deemneet bakka hawaasni jiru hundatti magaalaa xixiqqoo uumuun hundeessuun baay'ee murteessaadha kan jedhu hin qaba rakkoolee kana furuudhaaf jechuudha. Aadaa keenya yoo laalle yeroo baay'ee namni baadiyyaarraa gara magaalaatti deemee mana ijaaruu barbaada. Bakka dhalaterraa dhiiseet gara magaalaa guddaatti ijaaruu barbaada. Inni kun rakkoodha waan jedhurraan ka'u. Garuu hubannoo uumneet waan misoomsu san bakka jiru sanitti hawaasa isaa saniif qabeenya qabuun yoo guddise yoo misoomse guddinni achumarraa jalqaba waan ta'eef aadaa kanallee aadeeffachuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef karaa kanaan laaluudha. Inni biraa yeroo baay'ee magaalaa yoo jennu konistiraakshiniin daganna. Egaa pilaaniin kaasnaa konistiraakshiniin immoo jidduu kanatti hin dagannaa jechuudha. Bakka konistiraakshiniin hin jirretti waa'ee magaalaa baay'ee hasaawun nama rakkisadheen yaada waan ta'eef jechuudha. Kanaaf seerotaa fi haala konistiraakshiniin biyya keenyaas sirriitti ilaalaati waa'ee magaalaa kaasu paaraalii konistiraakshiniin yaadachaa
konistirakshinii keenya hammayyeessaa rakkoolee naannoo kana jiran hiikaatii deemuun baay'ee murteessaadha. Inni biraa galiin baakbooniin magaalaa galiidha. Egaa haalli sassaabbii galii keenyaatii fi aadaan galii keenyaa magaalota irra jiru maal fakkaata jennee ilaalle rakkoo mataa ofii kan qabu achi keessatti haalli walxaxaa ta'e kan jiru jiraachuu isaa hin beeknaa dhimma galii keenya irratti sirriitti hojjechuu fi kana hundaa immoo kan walitti qindeessee lubbuu itti horu hooggansa jechuudha. Hooggansa magaalaati. Kan lubbuu itti horu waan kanaa qindeessee humna namaatis qabeenya jirus waa'ee konistiraakshiniis waa'ee sarviis deliveriis kan jenne kana kan walitti qabee qindeesseet lubbuu itti horee magaalaa san ceesisu sirna hooggansa keenyaati. Kanaaf sirni hooggansa keenya magaalaa maal fakkaata jennee ilaallu rakkoo hammaataa kan qabuu fi humna namaa naannoo magaalaa kana barates itti fayyadamuu irratti ammas rakkoo hammaataatu jira jechuudha. Namoonni waa'ee magaalaa baratan har'a eessa jiranii jennee ilaalle bakka adda addaatti bittinnaanii kan jiran ta'uu isaaniiti. So humna kana walitti qabnee itti fayyadamuu irratti rakkootu jira. Kan jirus hoogganuu irratti gaaffii mataa danda'eetu jira. Gaaffii mataa danda'e qaba. Kanaaf humna alatti bittinneessine kanas walitti sassaabnee itti fayyadamnee hooggansa keenya cimaa ta'ee fi magaalaa ceesisuu danda'u yoo taasisne jalqabbiin jiru baay'ee gaariidha. Daran kana caalaa magaalota keenya magaalaa nu fakkaatu, magaalaa hawaasa keenya gammachiisu, magaalaa hawaasa keenya ceesisu, magaalaa naannoo keenya ceesiseet sadarkaa biyyaatitti tokkoffaa irratti taa'uu danda'u kan reefu jenne jechuudha. Taasisuu kan dandeenyu karaa kanaan yoo deemnedha. Rakkina magaala keessa jiran keessa rakkina gurguddoon sadii. Rakkina gurguddoon hamma jahaatiitti deemuu danda'a. Rakkinni gurguddaan garuu sadii. Tokkichi maanejmentiidha. Lammaffaan waa'ee ispaashaal pilaanii kana isa jalaa baasnee ilaalle jechuudha. Ispaashaal pilaaniin akkamitti laaluu qabnaa? Ispaashaal pilaanii kana waggaa laallu ispaashaal pilaaniin magaalli fi baadiyyaan akkamitti wajjin guddatan jedhu isarratti ispaashaal pilaanii keessatti isa laaluu qabna. Magaaluma duwwaa guddisuu osoo hin ta'in magaala akkuma amma jechaa ture rakkina baay'ee qaba. Magaaluma duwwaa guddisuu osoo hin ta'in baadiyyaa magaalota maddii jiran kan akkamitti pilaanii goone isaan gara magaalaatti integreetii gochuu osoo hin ta'in magaalichi akkamitti isaanitti integreetii ta'an jedhu isarratti hojjechuu qabna. Maaliif magaalonni sun akka isaanii ta'anitti akka baadiyyaa naannoo sanii jiru ta'uutti malee akka baadiyyaan naannoo san jiru magaalaa ta'uutti miti pilaanii gochuun nurra jiru. Amma misoomni magaalaa federaalaa waggaa lafa magaalaa addaan hiru maal jedhee addaan hiree konistiraakshiniidhaan kan biildiingiidhaan ta'u parsantii 40 karaadhaan ta'u parsantii 30 open spaceidhaan ta'u parsantii 30 akka ta'u kana akkanatti addaan hiree istiraatiijii wayii baase kan tarsiima wayii baase. Kuni garuu magaalota Oromiyaa amma gurguddaa walitti makan kanaa hin ta'a jennee waggaa laallu nuyi kun isaanii ta'uu miti. Maal ta'uu qaba? Biildiingii fi wannoon parsantii 25 duwwaa. Roodiin parsantii 15. Parsantiin 60 open space ta'uu qaba. Open spacein kun maal ofitti fudhata? Agriculturii. Agriculturii urban agriculture han jedhu agricultural urbanism han jedhu konseptii haarofti waan jiruuf akkatti magaalli tokko nyaatanis of danda'u urban agricultural urbanism kana incorporate godhanii qotee bulaas akkatti hammatee nyaatas akkatti of danda'ee magaalli akkatti guddachuu danda'u qotee bulaanis akkatti magaala wajjin guddachuu danda'u isarratti yaaduudha malee akkuma amma jennu smart hoo jennizim jenneetu smart hoo jenne smartiin ofii isaatiin dhufu namni dura fooyya'uu qaba. Namni akkamitti fooyya'a? Dura lafa magaalaa akkatti maaneejii goonu. Lafa magaalaa maaneejii goone jechuun maal maaneejii goone jechuudha. Waa'ee bishaanii, waa'ee nyaataa, waa'ee food, waa'ee enerjii kan hundumaa maaneejii goone jechuudha. Itti deebinee maal maaneejii goona? Lammaffaa irratti waa'ee waste fi waa'ee pollutionii, waa'ee transportii rakkinni gurguddaa magaalaa kana hundaa akkamitti transportii kana akkamitti maaneejii goona? Hundumaa makiinadhaan osoo hin ta'in namni akkatti
miilan deemee bakkeen hojiitii fi bakkeen itti jiraatan akkatti safara tokko ta'ee akkatti namni miilan deemu makiinadhaan duwwaa odoon ta'in akkatti isaa hojjetan isarrattis yaaduun barbaachisaadha. Guddinni addunyaa ijaaranii duubatti deebi'uu rakkataa jiru. Teknooloojiin waan baay'ee jijjiireera. Amma yoo fayyadamne jijjiirama ajaa'ibaa biyya kanarratti fiduu hin dandeenya. Akka turuu keenya abboonni keenya aarsaa kaffalanillee nullee aarsaa kaffalaa jiraanillee dhaloota ittaanuuf kaa'uuf hanga ammaa guddinaan turuun keenya isa carraa tokko mataasaa waan qabeenyi keenya achi jira hin tuqamne qilleessi amma qabnu jira. Kana properly yoo fayyadamne biyyoonni biraa industiriin guddatanii qilleessi harkaa rakkoo keessa gale dhaloota ittaanuuf isa dhaalurraa of qusachuu dandeenya. Turree eegalluun keenya faayidaa guddaa fi carraa guddaa qabnu jedhee namana. Inni biraa xiyyeeffannoo mootummaati carraan amma qabnu. Xiyyeeffannoo mootummaan biyyarraa kaasee muummeerraa kaasee ofii hojjetee magaalota maal akka magaalonni hojjechuu danda'an agarsiisaa jiru akka carraa guddaatti fudhannee jijjiiruu dandeenya. Egaa akka isaan amma kaasan mana keessaanis sheer godhu waan dubbannu olitti yaadame smart jedhamus inni mataa isaa qorattan ani baay'ee ilaaleera fiitol nu waliin godhu baay'een argattan. Akka keenyatti smart jechuun akka keenyatti maal jechuudha? Akka Adaamatti maal jechuudha? Akka Shaggaritti maal jechuudha? Akka Bishooftutti maal jechuudha? Akka keenyan uummata Oromoof maal jechuudha smart city jechuun? Ija saniin dubbii hiiknee hojjenne carraa amma qabnuun magaalota jijjiiruu ni dandeenya. Hayyoonni akka mana keessas kaasaniif tanii sagantaan akkanaa itti fufe fuulduratti carraa naannoon keenyas qabu waan akka biyyaattis jiruu fi kallattii magaalaa immoo akkamitti akka hoggannu jedhu akka naannootti kennameen hin beekamu dura jechuudha. Magaalarraa maal eega amma galma ifa ta'e pilaarota kurnan akka imala badhaadhinaa keessatti kaa'aman keessa harki caalu magaala jechuudha. Teknooloojii dubbataa, inklusive dinagdee magariisaa dubbataa, turizimii dubbataa, baay'een isaa gara kurnan jiran keessa harki caalu magaala jechuudha. Kana jechuun xiyyeeffannoon mootummaa magaalaaf kenne carraa guddaadha ammanuuf. Hayyoota keenyaaf carraa guddaadha. Qorachuuf carraa guddaa argataniiru. Mootummaa deeggaruuf hayyootaaf carraa guddaan diriireera. Nus cimnee akka hojjennu isaan irraa eegnaa jechuudha. Kana qofa osoo hin taane pilaarota galmaan ga'uuf galmoonni gurguddoon arfan magaala irratti ta'an hiyyeessa duratti jenne wabii nyaataa mirkaneessu aadaa hojii Oromoo duratti jenne kalaqaaf ogummaa magaala kalaqaan fi ogummaan keessatti dagaage ijaaru ummata aadaa hojii duraan muraasa beeku gara baay'eetti jijjiiru entrepreneurship ijaaruun faayinaalii e-governance amma jenne komiiwwan amma kakka'uu fi beeknu duratti isinii kaase booddeetti hafummaa jennee ani hiiknu gara mootummaa dijitaalawaa diinagdee dijitaalawaa hoogganuu danda'utti ceesisuun dhimma yeroo murteessa irraa hin jirru waan ta'eef ani yeroo dhaabii yaada jedhu dhagaa argaa waan hin jiruuf hagana hin jedhe nagaa guddaa galatooma. Sirna biyya keenya odoo ilaaltan baay'ee kan nama gubu magaalaa fi kiristinnaa kaasu. Magaalaa fi kiristinnaa kaasu painful hin jiru biyya bira keessa hin jiru. Kan keenya odoo ilaaltan magaalaa maqaa jijjiiru magaalaa keessatti kaampaanii odoo ilaaltan tajaajila odoo ilaaltan የሆነ አንበሳ ጥቁር አንበሳ ነጭ አንበሳ ጃኒ መቃ ከኑ ጀቹ አይኖ ፐርፐዝሊ ኢንቲሚዴሲ ጓ አይኖ ሲርነ ከን ኢብሱ ሲርነ ሳኔ ጊተቢታ ከን ኢብሱ መሌ መጋላሰን ከን ኢብሱ ሚት ኩኒሞ ኢን ዘ ኔሽን ቢልዲንግ ረት ሚዳቴራ ጀቹ ኦዶ መጋሎኒ ብዮተ ኬኛ ኡመታ ፊ ብየ ከንፈካተን ኦዶ ታአን ዘ ኔሽን ቢልዲንግ ተደርካ ብያት ዱራን ፊጥና ቱሬ So kun gufu ta'e nation building irratti rakkoo ta'eera. So kun akka challengeetti sirriitti ilaalamuu qaba. Nus akka hayyootti hubannee deemuu qabna kan jiru yaada kaasuufi. Kana booda so maaltu maybe the big challenge Oromiyaa keessatti maal ta'e kan jiru kun akkuma jiru ta'e especially erga shaggar hundeessanii boodas real kan ta'e kan huba'e maalinni magaalaa keessatti dinagdeen qabnu kan qabnu immoo lafa qabna.
lafti immoo hin jirtu. Magaalaa keessatti eenyutu akka qabu hin beekamu, highly manipulated, diinagdee irratti gufuu ta'eera jechuudha. By the way, lafa jechuun namni baay'ee dubbateera. It's a source of property right. Left is the indicator of property right. Wanta hunda lafarratti ta'a jechuudha. Lafti kee yoo bade, you don't have a property right. Property right ensure yoo hin goone, you cannot create the economy. Economy create kan gootu confidence property right abbaa qabeenyummaa maal yoo uumte jechuudha. So kun waan hin jiraanneef Oromiyaa keessatti gufuu hamaa ta'eera jechuudha. So akka keenyatti maybe akka odeeffannootti akka ta'u shaggar hundaa'ee immediately aggressively kan itti seenne inventory lafa gaggeessuudha. Beekuudha. Lafa odoon beekiin magaalaa ta'uu hin dandeenyu jennee hojii baay'ee hojjechaa jira. Isa qofaan miti. Seektaroota baay'ee kan Oromiyaa odoo laaltan they don't have the urban characteristics. Biiroo barnootaa ilaala. Biiroo barnootaa odoo laaltan urban education jee yoo dubbatu dhaga'een beeku. Biiroo fayyaa ilaala. Guyyaa tokko urban health yoo dubbatu dhaga'een beeku. All the sector odoo laaltan sadarkaa naannoo jiru isa booddee hin badu jechuudha. Baadiyyaa fakkaatu. But kan hojjetan magaalaa keessa hojjetu. Magaalaa keessa hojjetu but their whole approach baadiyyaa fakkaata jechuudha. Magaalaa odoo ta'u, magaalaa odoo ta'u. So kuni baay'ee nu miidheera jechuudha. Kan biraa akka rakkootti kan laalamu malinni dynamic urban institution and legal framework dhabamu jechuudha. Akka naannoo Oromiyaatti hanqinaalee hundeeffama magaalota Oromiyaa irratti mul'atan furuuf karoorfamee hojjetamaa jira jedhame. Wantoota sadii mootummaan ijjennoo mootummaan qabu jira. Actually hooggantoota as keessa jirtan ana caalaa ibsuu dandeessu. Tokkoffaa fayyadamummaa uummataa olaantummaan mirkaneessuudha. Fayyadamummaan uummata Oromoo magaalota kamuu keessatti Oromiyaa keessatti fayyadamummaa isaa olaantummaan mirkaneessu. That's economic competency jechuu dandeenya. Lammaffaan eenyummaa uummataa bu'uura qabsiisuudha. Shaggar gaaf jennu shaggar wanni gara sun kaase sana reverse gootee jechuudha. Magaalonni qabnu haayilaandiidha jechuun baadiyyaan isaa Oromoo dubbata magaalli isaa maal ta'a? Naannoo sana hin fakkaatu jechuudha. Like qaamni biraatu irra caala aadaa duudhaa isaatti ibsama. So to reverse that haala saayinsawaa ta'eetiin haala dhugaa qabu mirkana Oromoon qabu qabsoo keessattis bu'aa buufate sanaatiin akka mirkaneessifatu taasisuudha. Sadaffaan hammattummaan sirna yookaan immoo Oromoon hammataadha. Magaalaa eenyu galee eenyuun hin gallee miti qalaalu namni hunduu jiraachuu danda'a garuu soonaasa akka argatu yookaan immoo aadaaf duudhaasa akka horatu taasisee kun duudhaa ganamaatti deebi'uu kan jennu sana jechuudha. Kanaaf wantoonni akka ejjennoo mootummaatti qabu kana. Liidarshiippii magaalaa akka cimu immoo xiyyeeffannoo addaatti kennamee jira. Because magaalummaa hoogganaa guddina magaalotaa yoo hin hoogganne taate yookaan immoo hooggansa sana madaalu deserve godhuun magaalonni kun yoo hin geggeeffamne taate wanti amma asitti babbareechisnee kaasnu kun hundi isaa dhugoomuu hin danda'u jechuudha. Sana hubatee understand godhee beekee magaala beekee risoorsii magaalli qabu beekee poteenshaalii jiru beekee yoo hojjete poteenshaalii biraan barbaachisu argaa jirra. Kan warra duroomee kan warra sooromee sun waan addaa qabaateeti miti jechuudha. Har'a akkuma amma asitti argaatiin jirru arkitektoota baay'ee qabna, injineerota baay'ee qabna, hayyoota baay'ee qabna, yaada bira darbanii qabatamaan lafarratti mul'atan baay'ee qabna. Kana jalqabuun tuquun jechuun jalqabamee jira. Namni si jababbanatee jira. Yaadni kaleessa magaala irratti jiru sun siyaasa magaala wal bira qabnee akkasitti ilaaluu dhabuun sun jijjiiramee jira. Already shift ta'e reverse ta'ee jira. Kanaaf carraaleen qabnu bal'aadha. Kana booda kan nu gaafatu kutannoodha. Uummannis qooda fudhattoonni hundi isaanii gahee isaanii obaaniitiin jedhan magaalonni keenya warri har'a arginu kun baay'ee guddatanii haaraa immoo itti makanii magaalota addunyaa irratti dorgomaa ta'an qabaachuu akka dandeenyu kan agarsiisa waan ta'eef warri hirmaattan hundi keessanuu galatoomaa isin jechuu barbaada. Ulfaadhaa.